Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Sadaasa torbaa yaadannoo qulqullaa'aa Goorgisiin laalchisee barumsa qophaa'e. Mata duree barumsa kanaaf nuuf ta'uu dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Kanaafis lubbuun koo isaaniin ni barbaadde. Faarsaa 119 lakkoofsa 129. Dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Kanaaf lubbuun koo isaaniin ni jaallattee jedha mootichi Daawit. Waa'ee qulqullootaa fagootti argee olmaa isaan Waaqayyoodhaaf oolanii akkaataa isaanitti dhugaa Waaqayyoodhaaf ba'anii ilaalchisee gaafa dubbatu jechaadha. Egaa dhugaadhumatti Waaqayyoodhaaf jedhanii dhugaa ba'aa kan turan, dhugaa ba'aa kan jiran qulqulloonni hedduun isaanii, wareegamtu hedduun isaanii baay'een jiru. Isaan keessaa mee garuu akka fakkeenyaatti irra qulqullaa'aa Goorgis ilaalla. Qulqullaa'aa Goorgisiin eenyudha? Eessatti dhalate? Akkamittiin dhalate? Akkamittiin guddate? Mee kan jedhu gabaabsinee waa'ee seenaa guyyaa har'aa kanaa wajjin waliin qabnee ilaallaa. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Wareegama qulqullaa'aa Goorgisiin maqaan isaa inni jalqabaa Terbeenoos jedhama. Kan abbaaf haati isaanitti moggaasan Terbeenoos jedhama. Abbaan isaa Zorontos jedhama. Harmeen isaa mootii Ubistaa jedhamti. Kan inni dhalatee bara 277 keessa kutaa biyya Isiyaa iddoo addaa Liidaa jedhamtu dhalate. Obbolaa durbaa nama lama qaba ture. Maqaan ishee tokko Maartaa, maqaan ishee tokko Isiyaa jedhamu turan. Abbaan qulqullaa'aa Goorgisiidha yookaan abbaan Terbeenoos dhalatee gaafa inni waggaa 10 jaala Waaqayyoo ta'ee addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Erga sanaa booda haati isaa amantiidhaan seeraan guddistee obboleessi fira abbaa isaatii bushaa biyya tokkoo kan ta'e qulqullaa'aa Goorgisiin obbukkeetti fuudhee barumsa amantii, barumsa yeroo sana mucaan tokko barachuu kan qabu farda gulufsiisuu, gaachanaan loluu, daakaa akkasuma barumsa idilee bara sanaadhaa of fuulduratti qabee barsiisee jedha. Of biratti qabee barsiise jedha. Haaluma kanaan umuriin isaa 25 gaafa ta'u farda gulufsiisaa biyya Biruut iddoo jedhamus dhaqee ture jedha. Bineensa hin adamsaa, dorgommiis hin dorgomaa, waan addaa hojjeta ture jedha. Gaafa sana ture Biruutaayit kan jedhamtu namoonni biyya Biruut mucaa durbaa Biruutaayit jedhamtu waaqa isaanii waaqa Daaraagoon jedhamuu fi mukarratti hidhanii sooru turan waggaa waggaatti. Bara sana keessa namoonni ijoollee durbaa qaban hundi isaanii dhala isaanii seexana Diraagoon jedhamu kana sooranii aarsaa dhiyeessanii fi xumuranii kan mootii biyya sanaa duwwaa tafe ture. Biyya dhiifnee deemna gaafa jedhan, biyya dhiiftanii illee deemtanii ani immoo eenyu nan bushaa? Qooda biyya dhiistanii deemtan mucaa durbiyaa tokkitti ani qabu Biruutaayitiin anani bara nammoo dhiyeessinaa jedhanii jedha. Haaluma kanaan mucattii sana ishee duwwaa durbaa hafte sana dhiyeessan jedha. Qulqullaa'aa Goorgisiin utuu Diraagoon dhufee mucattii sana hin sooratiin farda isaa golobsisaa gaafa bira ga'u muka inni irratti sooratu kana irratti hidhamtee waggaa isheen bu'aa jirtu argee mucayyoo maaliif achirratti si hidhanii maal taates boossa jedhee gaafate. Innaan waaqa koonya Diraagooniif na qopheessanii jiru aarsaan ta'ee dhiyaachaan jiraa jette. Waaqa kamiitiin nama nyaatee namaaf aarsaa ta'ee aarsaa nama godhatee jiraatu kun ilaaluun qabaa jedhe. Dhiisii warri si caalan bebbeekoo jajjaboo baay'ee nu hin dandeenye. Ati immoo kanaa mucaa areedallee hin biqishin jiru akkamitti nan danda'a jette jennaan haa dhufu nan eegaa jedhe. Akkamitti hin dandeessa dhiisi lakkii jennaan haa dhufu nan eegaa. Mee waan ni fakkaatu ni ilaalaa jedhe. Haaluma kanaani yeroon isaa gaafa ga'u bubbee kaachisaa, sagalee sodaachisaa dhageessisaa samiif lafarratti bubbee kaasaa dhufee jedha. Hin dhufe gaafa isheen jettu maqaa Waaqayyoodhaan kadhannaa godhachaa yeroon itti dhiyaatu quba isaa fannoo taasisee maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluudhaan si qabeera hidhami fajaji gaafa inni jedhu laasheema ciisee jedha. Sasila caraanaa dhufe samiif lafa gaggalagashaa kan dhufe amma yeroon maqaa Waaqayyoo itti waamee abboomu achuma fajajee ciisee jedha. Haaluma kanaan mucaa sanarraas funyoo irraa hiikee
waan ofiisaa ooshuu hin dandeenye kana sodaattanii kanaaf immoo waaqa jettanii waaqessu ture. Edda jedhee booda mudhii isaatti xeepha hiikee morma isaatti hidhee mucaa durbaa sanaan gootutti jedhee farda isaa yaabbatee gara magaalaatti geessee jedha. Gara magaalaatti gaafa geessu namoonni biyya sanaa hundi isaanii baqatanii jedha. Hin baqatan, inni kaan muka yaabbate, inni kaan mana yaabbate, nu ficiisuuf nu fiddee dhufte jedhanii sodaatanis jedha. Ayi kottaa kuni bineensa of hin dandeenyedha. Kun waaqas miti. Kana booda waaqayyo jira seettan himaa. Amma kottaa gadi ba'aati waaqa kootti amanaa. Kun garuu waaqa miti. Sin fuuldratti nan ajjeesa amma. Yoo ta'u baate immoo silittan gadhiisa jedhe. Waggaa kana namoonni hundumtuu sodaatanii mana keessaa gadi yaa'anii jedha. Mana keessaa gadi yaa'anii. Iddoo tokkotti baasee farda isaa yaabbatee hidhannoo irraa hiikee akkuma fakkii isaa agartan san laagaa isaa keessa oraanee isa ajjeese. Kanumarraan kan ka'e namoonni biyya Lidaa biyya biruutti jiraatanii waaqa qulqullaa'aa Goorgisiitti amananii gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii iddoon itti seexana Diraagon jedhamu kana ajjeesetti bataskaana maqaa qulqulluu Goorgisiidhaan dhaabanii waaqessuu jalqabanii jedha. Qulqullaa'aa Goorgisiin umurii ijoollummaa isaatiin waa'ee Kiristoos barate kana haala kanaan dhugaa ba'eeraa jechaadha. Kana malees qulqullaa'aa Goorgis dhugaadhumatti goota cimaadha. Abbaa amantii jabaataadha. Rakkoo guddaa keessas nama darbeedha. Mee haala rakkoo isaatii immoo ilaalchisee gaafa ilaallu abbaan isa guddise kun obbukkeetti baasee edda isa guddisee booda dhugaadhumatti baay'ee isa waan jaallatuuf amantiittis cimaa waan ta'eef gaafa dorgommii farda gulubsiisuu gaachanaan loluuttis gaafa ba'u hunda waan injifateef farda adiin kun badhaafamte. Farda adii kana badhaafamee utuma taa'aa jiru biyya abbaa keetiitti deebi'iitii iddoo abbaa keetii bu'iitii mootii ta'e. Kanaafuu waan barbaachisu deeggarsa ansiifan godhaa nama si duukaa deebanis haalan si mijeessaa jedhee hiriyaan abbaa isaatii kuni akka inni biyya Room deemee akka inni mootota bira deemee warra Diidiyoonas fa'aa biraati akka inni muudama fudhatu taasise jechaadha. Haaluma kanaan yeroo inni gara isaanii gaafa deemu mootonni biyya 70 walitti funaanamanii mootonni 70 tumaa jiru turan. Seera tumaa jiru turan. Seera maal jedhu jennaan akkamittiin kiristiyaan warra Kiristoosiin waaqessina warra jedhan akkamittiin lafarraa fixu kan jedhu. Meeshaa ittiin lafarraa fixanis qopheessaa jiru turan. Kanaaf inni immoo duukaa bu'aa isaa qabatee gara biyya sanaa gaafa deemu gaafa waa'ee isaanii gaafatu isaanoo maree kanarra jiru nama biraayyuun keessummeessanii jedhanitti himan. Maal mareen isaanii immoo jedhee gaafa qoratu nama ani kiristaana jedhee Kiristoosiin waaqessu ajjeesuudhaaf lafarraa fixuudhaaf meeshaa ittiin dararanii ajjeesan qopheessaa jiru jedhanitti himan. Dhaabateen gaddee jedha. Warra Kiristoosiin morman warra waaqummaa Kiristoosiidhaan cigaadan kanarraan ani mootummaa fudhadhuudhaaf hin dhufe. Abbaan koos maal fayyadame? Warra kanaan dura mootaanis maal fayyadaman? Natta'aafu ani mootummaa kana bira dhaqee waan isaan gabbaruuf hin qabu jedhe. Edda akkas jedhee booda gara baabisutti galagalee jilbeenfatee kadhate. Namni anaaf jedhee mootummaa abbaa isaatii dhiise, qabeenya abbaa isaatii dhiise, fira abbaa isaatii hundaa dhiise, araddaa biyya lafaa dhiisee hojii koo duukaa yoo bu'e harka 100 keessaa 100 argata jedha dubbiin gooftaadhaa jedhe. Kan argachuudhaaf hunda isaa dhiisuun irra jiraata jedhe. Namni anaaf jedhee mootota duratti naaf dhugaa ba'e ani immoo abbaa koo fuuldratti dhugaa ba'aaf kan jedhu sana yaadate. Yaadatee raatee gara hiriyoota isaati safaana dhufan gara Anxaakii gara hiriyoota isaati Soqraaxis dhiifam Anxaaqos jedhe sila gara Soqraaxisti deebi'ee raatee maal jedheeni an dhaqeen waa'ee Kiristoos dhugaa ba'a. Dhaqeen waa'ee Kiristoos dhugaa ba'a. Isin immoo hagan waa'ee Kiristoos dhugaa ba'ee yoon du'e reeffa koo fuutanii manatti galtu malee deebi'anii hin galtan. Kanaafis naa kakadhaa jedhee isaan kaksise jedha. Edda isaan kaksee booda birrii isaaniif kennuudhaaf dhufe. Warqee isaaniif gabbara laachuudhaaf jedhe isaaniif kenne kanaan nagadaa kanaan mana kiraayee godhadhaa keessa taa'aa jedheetu jedha. Jedhee raatee gidiraa sana fudhachuudhaaf deemee jedha. Mee akkamittiin gidiricha fudhate? Maaltu irra ga'e? Kutaa lammaffaa isaa keessatti ilaallaa Waaqayyoon wajjin haa ta'u.